Harka baasaa gaafadha. Bitan dhibee jiraate. Ayyee Naasir. السلام نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ناصر تفضل. أيوة أستاذ غني وأنا قام إيه أهلاً. أستاذ واني سلا فكلوا منها وأطعموا آيات الجبتان تدمي سديدي سني إيه. إيه إسا واني سنو إسا warra tamattumaa fa'aa godhanii wanni ofirraa kafalan san akkasuma nuzuuri san qodhaan san nyaatuun numa baqqaa akkuma wareegaa sanitti. Nazirii naasan jechuudha. Warri tamattu'aa hadiidhaa mitiree wareega malee nuzuuraa miti. Amma walumaa galattuu wareega taanaan wareegaa fi udhiyyaa wal fakkaata lama. Kanaafuu wareega saniifis irraa nyaataniiti akkasuma hiyyeessa dhabaa gartee itti haajames nyaachisanii kan kadhatee fi kan kadhatin illee jechuun isa dhabee dhufee nama kadhatu jira. Kan ammoo naman kadhannee akkasumatti useetuma callisuu jira. Saniifis ilma kennanii jechuudha. Qodhaa ammoo egaa wanta summal yaqduu tafasan wal yuufuu nuzuura'u jee miti. أيوة Kana diriidha jechuudha. Ta'ifiifirra kaayan gartee minal hajji baanaa mitiree umraa fa'aa wareega maasiif maafuuf irratti nazirii godhan fa'aa jira. Wareega qaluun irratti haa jiraatu fa'aa jedhanii. Hoggisaan mataa haa wareegni wareegma ta'a jechuudha. أيوة أما إسان اللي نما بقى في جناتو. Wareega eega jedhanitti immoo ifiifirra dirqama godhan wanni isaan wanna godhan otoo hin jiraanne ifiifirra kaayan wareega qaluun irratti haa jiraatu jedhanii hanga wareega ta'etti wamaa ni danda'amaaf jechuudha. يا أستاذ جزاك الله خيرا قافيتك كده ورده Hayyee. ويذكر اسم الله في أيام معلومات إسا جوساني ويانسا Eh, ويما أفراني مو guyyaa kurna zilijaa ja'an gariin guyyaa kun ammoo gariin mufassirtoota gariin ulamaa'otaa guyyaa amma kurna zilijaa jechuun guyyuma kurna jiru kana guutuu walitti dhaabbatu kana jechuudha. Yookiin immoo jara guyyaa gartee kurnaffaa sanii fi yoomalajjil akbar guyyoota isa boodaa kana hajuu jira garuu inni fakkaatu kurna zilijaa kan hojii sanidha. Guyyaan cimaan guyyoota sanii waan ta'eef. يا أستاذ جزاك الله خيرا يا Kudhan gaaffii biraa. Waadiq. Saadiq tafaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه تفضل قافل صادق. يا أستاذ gaaffii soddomii jahaffaadha. Wal buddina مم. bakka jenne sana murtaadha gaara qofa jennee bira dabrinee amma keessatti loon re'ee fi hoolaa of keessatti hammata. Isii tanaa guddoo sanii fi isii keessaa dubbate malee sunis akkasuma kabajanuma qabdi akkuma gaalaa sanitti jechuudha. Garuu gaalli qaamaanis guddaa waan ta'eef saniif isiidha jenne wareega jenneetis eekuu dandeenya barisuma sanuu jechuudha. Khayreedduu keessa jira sirriidha. Qaama guddina waan qabduuf gaalaan akkas jedhanii jenne. Gariin uumaa loonumaa hojjuu jira bar. Loonuma gartee beeytii geeffamtu sanii jechuudha. Isuma sani ta wareegaa sanii loon ijee warri eeguus jira bar. بارك الله فيكم أستاذ. Shukran. Abiir Haydar. كبير إذا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه قافلته. Magana kan bukan شيخين bakka sawa'an العاكف فيه جوسني walqixxummaan isaan achi keessatti qaban maal fa'i taak lammaffaa ammoo ibaadaa keessatti namoonni achi dhaqan sunis sadarkaadhaan tokkuma jechuun agarsiisa ibaadaa irratti yoonuu kenna. Sadarkaa Amma walqixxummaan bakka sani baanu
kabaja biyya sanii eeguu hurmaa keessatti bakka sanitti maasiisi tokko tokko irratti dhiibbaa fiduu hin qabuudhaa miti ree tawaanidha akka ofii wal baade kabaja keessatti bakka san keessatti maasiyaa irraa fagaatu keessatti iddoo san sirritti kabaja siidhaa beekuu keessatti amma achi qubatu hangachi tattaan keetti wal moqixa jechuudha. Tokko tokkorra bakka sanitti haqaa miti jechuuf deema. Achi keessa ofii kaaniifis bakki sun bakka ibaadaatti wal moqixa jechuudha. Wal rifachiisuu hin qaban dhiibbaa walirratti fiduu hin qaban jechuu akkasitti siikamee jira jechaadha. Jireenyuma achi jiraatu keessattuu kabaja biyya saniif godhuu qabu keessatti hurmaa bakka saniif eeguu qabu keessattis jechuudha jaaniin. Amma ibaadaati keessa godhasan hanga achi keessa hin bahinitti warri achi keessa dursun ibaadaan illee wal qixanii ta'anii sadarkaan isaanii akkasitti nuti Ibaadaa godhannaani ibaadaan akka niyya abbaati beektaa namni kun gariin waan adda addaa ta'uu danda'a. Walqixxummaan isaanii tokko tokko kaan irratti dhiibbaa biraa fiduu hin qabudha. Bakka san kabajuu keessatti immoo warri duraan achi jiruu fi haalaa dhufees isaan irratti dirqamuma jechuudha. Kabaja biyya sanii eeguu jechuudha. Amma nuti warra biyyaati uummata kaan irratti dhiibbaa finnaa mirga bakka sanatti hin qaban wanni jiru jechuudha. Inni hedduu bakka wanni mul'isu bakka sanatti. Tole sheekhan jazaakumullahu khairan hayyee. Ayyee galaa ustaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن شاء الله درسي تفسير سورة الحج آية صدمي سديت فرائق الله إن شاء الله. إن الله يجون لقمت الله جاء ربي سبحانه وتعالى يدافع يجون ديبس عن الذين آمنوا ورين أمن الران ديبس ورين أمن الران ديبس أيه مال همتو مشركتوتا مؤمنتوتا الران ديبسا أيه أكيسا مؤمنتوتا خنميني أيه ربي نراد أورك جيتشو إن الله لا يحب جيتشو ربي نجالته كل خوان كفور أيه هند نمتج أكان غنتو كفور جيتشو كفري الدماتو سننجالته يتشالا إيه غنتمان درالال ربي تواشر ركسي سورة نعمة ربي كيست أمانة ربي نرخاي هاي سن نعمة ساسن كيست أمانة كيست وان كان هند كيستو كافر تيجي غنتو ربي كمادا ربي غنانيتي كافر توني اجمع ربي بشريك ودان نعمة ربي تكفرنيتي ماس هاي نعمة ربي نساني خيرني خبيرا فات أفدبر سنما Kanaafuu rabbiin kaafirtoota mushriktoota jaallatu jechuu baramma. Walumaa galattuu jechuun kun waan irraa fedhame muumintoota immoo rabbiin irraa deebisaamtuu mushriktoota san. Inna Allah laa yuhibbu rabbiin hin jaalatu kulla khawwaanin hunda gantuu fi kafuur jechuun akkaan kufrii heddummaatu san hin jaallatu kaafirtoota mushriktoota warra shirkii hojjetan saniin fedhu inni ayyee isaan irratti muumintoota ni tiksa jechuu irraa deebisa jechuu udhina jechuun hayyamni godhame kunoo lilladhiina yuqaataluuna warreen lolaman sanii hayyamni godhame bi'annahum zulimuu ayyee zulmiidhaan ayyee miidhaadhaan warreen lolaman saniif gartee hayyamni godhamee jira. Fi ayyuqaatiluu jechuu ka'anii loluu keessatti hayyamni godhamee fechaadha. Kun amma jalqaba aayata jihaada labsiteeti. Duraan ammoo dhorkamuu turan.
ayyaadha. Amma gartee warreen miidhamanii roorrifamanii hayyee zulmiin isaan irratti hojjetame saniif hayyamni loluu keeysatti firraa deebisuu keeysatti godhameefii jira jedha. Mushriktoonni warra makkaa kana rakkisuu turanii bar saabota rasuulaa sallallahu alaihi wasallam rakkisuu turan jechu hayyee hattumamu jira hayyee warri inni immoo gartee gaa waraanamu jira ka ajjeefamuus jira isii tana himatanii ergamaan sallallahu alaihi wasallam isbiruu majaan obsaa ani lolattin ajajamnee jechuuni turan hanqagaa godaananitti yeroo godaanan ammoo ayata tana rabbiin buusee wayya awwalu aayatiin adinallahu fiihaa bilqitaali jaan jalqaba gartee gaa rabbiin lola hayyee keeysatti hayyameetii ayanni tun jechumma madiinatti buutee jechu duraan amma isaanummaa nu gaafatuu turan roorrifamneef irraa deebifnuu jaanii gaafatuu turanii hayyamni hin kennamneefi saniifuu dhiisanii turan وإن الله لقمت الله على نصرهم warreen miidhaadhaan zulmiidhaan lolaman saniif tumsuurratti laqadiir jechuun dandayaadha. Eenyu faadha duuba isaan sun alladhiina yuqaataluuna bi'annahum zulimuun sun laama warri miidhaadhaan roorroodhaan akkasitti lolamanii turan sun alladhiina ukhrijuu isaan sun warreen baafamanii min diyaarihim biyyoota isaanii yookiin manneen isaanii irraa jedha bigayri haqqiin haqa malee kabaafaman jechumma odoo baafamuu hin qabne gaa wanta silaa gartee isiidhaaf jecha baafaman hin hojjenne jirri kun laamma bigayri haqqiin haqa malee warreen baafaman san jechuu isaan illaa an yaquuluu jechuu malee waan balleeysan hin qaban rabbuna allahu rabbiin keenya allaha jechuu malee jedha eegaa kun waan namni baafamuufi miti bar kan amma gaarorroodhaan warra biyyarraa baafaman sanii jedhama walawlaa dafcullaahi nnaasa odoo rabbiin namoota deebisuun jiraachuu baate bacdahum bibacdin garii isaanii gariidhaan muslimtoota kana jajjabeeysee lolaa jechuu lolatti ajajee hayyee muslimtoonni kaafirtootaan lolee hayyee akkasitti injifatuun sun odoo jiraachuu baate jechaadha lahuddimat jechuun silaa ni jiigfamti kana jedhe gaalaan rabbiin amma walawlaa dafcullaahi nnaasa odoo rabbiin namoota deebisuun jiraachuu baate bacdahum garii isaanii bibacdiin gariidhaan jechu garii gariidhaan sirna kufriidhaa sirna gartee gaammaan tana bulchitoota islaamaa saniin hayyee odoo deebisuun jiraachuu baate lahuddimat jechuun silaa ni jiigfamti ja'a sawaamicu hayyee gamooni moloksootaa jechuun moloksee warra kiristaanaa kana gaamma hayyee sawaamicu jechuuni hayyee bakki gartee gaammaan tana molokseen itti ibaadaa gootu suyyaa wabiya'uun jechuun hayyee maasiisi manni gartee gaa kiristaanaa sunis jechuudha bataskaana jaansanigaa wabiya'uun jechuun beeta kiristaaniin manni kiristaanaa sunis ni diigama ture wasalawaatuun hayyee manni gartee gaa salooti yahudaa sunis jechuudha wamasaajidu masjidoonninis ni diigamti ture jechumma eegaa jarri kun hundinuu yeroo isiisan keessatti laamma lahuddimat sawaamicu hayyaadha wabiicuniini fi zamani ciisaa jechu hayyee yeroo nabiyyallaa ciisaa dhaasan hayyee gartee bakki gartee gaammaan tana kalawaan molokse'e kalawaa isaanii sani gaamma bakki gartee garuubaanonni itti ibaadaa godhan sun ni diigamti wabiicuun jechuuni beeta kiristaaniinis ni diigamaa silaa jechuma wasalawaatuun hayyee bakki gartee siloota yahudaatis jechuu
yeroo Nabiyyallaahi Muusaa san keessa odoo muslimtootaan jabaadhaati aduwwii diintana ofirraa dhoorka. Hayyee kaafirtoota injifadhaa jechuun sun odoo jiraachuu baatee ja'a. Wamasaajidu masjidoonni ni silaa ni diigamanii zamana Nabi Muhammad keessa sallallahu alaihi wasallam yaa. Masjidoonni muslimtoonni itti rabbi gabbaran san yuzkaru fi ismullahi ta'edha maqaan rabbii keessatti zakkaramu sun yaa. Ni diigaman jechuu kasiiran hedduu keessatti maqaan zakkaramu san jechuun. Isa kana keessatti gaa xiqqaarraa gara guddaatti deemee jedhan sawaami'uun kun kalawaa eenyuti ruhbaanotaati. Kalawaa isaan keessatti gartee ibaadaa godhan sani gaa. Lakkoofsi isachi keessatti ibaadaa godhuu wooma xiqqoodhaan nama tokko faa lama faa ta'uu danda'a. Wabiyyaa'uuniin ammoo beeta kiristaaniidha. Kun amma sanirra namoota hedduu qabaata. Wasalawaatuniin kun imaasis ka Yahudaati waan ta'eef uummanni Nabiyyallaahi Muusaadhaa uummata hedduu. Baay'ina namaatiin kana wamasaajidu yuzkaru fi ismullaahi kasiira yaa. Tokkollee masjidan ga'ulaa amma heddumminaan. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuudhaaf ergaman ammaa. Hayyee saniifuu masjidoonni inni diigamte jechaadha. Ka maqaan rabbii hedduu keessatti zakkaramu sun yaa. Yoo akkasi jihaada karaa godhee sirna kufriidhaa sirna gartee gaa islaamaa kanaan deebisuu baate santu dhufaa jechuu. Asirratti immoo gaafii wayii ka'uu dandeessi. Gaafiin kaatu sun amma yeroo nuti jirru tana keessatti muslimtoonni jaarmaya wahii qabaatanii jihaada jiraataniif irraa dhorkaan jiran. Hayyee duubaree bakka tana keessatti amma biyyoota islaamaa tokko tokko tanuma ifiifuu dawlaa kufriidhaan waliin hiriirtee jirtu. Hayyee kana keessatti masjidotaa fi kun tuqamaan jiru akkamii jechu. Isiin tun hoo maal jennaa? Asuma keessattuu masjidoonni akka gartee sirna qabaatu akka gartee gaa tartiibaan wal qabatee jiraatu rabbumaatii turaa dhorkaa jira laama. Umumaan sarma jala seena. Inna Allah yudaafi'u ani alladhiina aamanuu masanidha. Yeroo garii immoo haasidummaan haala lafaa kaatu malee. Akkamma Filisxiin fa'aa hedduutti jiraatu jarri kufrii Yahudaa sun. Hayyee akka waan adda addaa hayyee Suuriyaa fa'aa keessattis diiguu fi maal godhuun kunillee yoo jiraatu. Ammachi keessatti Suuriyaa keessatti muslimtootumaatu ifimaafuu gargar adda faca'ee walitti deebi'ee baramu. Hayyee achumattuu tanummaan Filisxiin sunuu bar gareen Maamuud Abbaasii fi gareen Tuunis takkaa miti. Isaan humnaanuu gargar adda faca'a warreen humnaan islaamummaa himatu kun. Hayyee kanuma akkanaa ammoo addunyaa gubbattee muslimtoonni amiira tokko khaliifaa tokko jala deemee jaaramee jihaada godhutti oduman jirre rabbiin ifumaarraa deebisaa jira alhamdulillah. Hayyee wayastaajiluunaka maal jennee hayyee mee isaan sun warra wala yansuranna Allahu kun olaama. Wala yansuranna Allahu jechuu wallaahi dhugumatti rabbiin ni tumsaa. Man yansuruhu jechuun nama diinsaati tumsu rabbiin ni tumsaa fi inna Allaha laqawiyyun aziiz dhugumatti Allahni laqawiyyun jechuun jabaadha aziizun injifataadha jedha. Mee warri sun isaan kami alladhiina in makkannaahum man yansuruhum sun isaan kana la alladhiina in makkannaahum warra nuti yoo isaanii mijjeessine jee rabbiin. Fil ardi jechuun lafa tana keessatti yoo mijjeessinee fi aangoo isaanii kenninee hayyee biyya warra bulchu goone aqaamus salaata warreen salaata gad dhaaban sanii wa aatawus zakaata warreen zakaa kennatan yaa wa amaruu bil ma'ruufi warra toltuudhatti ajajanii wa nahoo anil munkari yaa hamtuurraa dhoorkanii jechu walillaahi caaqibatul umuur jechuun rabbumaa fi booddee waan hundaatu yaa isuma harkaa qaba jechu. Hayyee amma mootummaan islaamaa tokko gaa gadi dhaabbatee yoo sirna gartee gaa toltutti ajaju hamtuurraa dhoorku kana yoo hin qabaatin numa fonqolfamaa bar hin jiraatu. وإن يكذبوك يو سيجيب سيسن جري ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كافرتوني
زمن خيتي كن مشرك توني خيو سخجب سيساني سيا فقد كذبت جتون أقمت خجب سيفتي قبلهم جتون إسان كان دراس قوم نوح أمني نوح نبي جلاي نوح خجب سيفتي تنسي قفران باني أبشر وعاد أمني عاد جدمت سنيسي نبي جساني إرقما ساني هوت خجب سيفتي وثمود gosti Samuud jedhamtu sunis nabicha isaanii Saalih kijibsiifte waqoomu Ibraahiima ummanni Ibraahimis waqoomu Luut jechuun ummanni Luuxis Luut kijibsiifte wa ashaabu Madiyana warri Madiyanis nabiyyallaa Shuayb kijibsiisan وكذب موسى موسى لين kijibsiifame fa'amleetu yeroon hin kenneefi للكافرين كافر توتاف قبان قبي يرون كني في جاء ثم أخذتم سنبودا مو إسانين قبي فكيف كان يجون أكمي في كمته نكيري حركة مرمون كيجة خجيب سيسو سن حركة مرمون كيجة جيجو أدبني نسان أدبي سنقا أكمي غان غري جيجو saniifuu booddeen isaanii waa gaarii miti jechuun kaafirtoonni booddeen sanumaa jechuu baramma kijibsiifamuun si qofarraan hin baane tasliyaa jedhaniin gaawwan akkana faka'ayyiin jechuun hedduu min qariyatiin hayyee ganti yookiin biitti hedduudha halaknaahaa tan isii lafarraa balleessine wayya zaalimatun haala isiin kafartuu taateeyya hayya kaawwiyatun jechuun isiin kukkuftuudha ganti sun alaa uruushiyaa gubbaa isiidhaa irratti gombisaa isii irratti gadi kukkuftee jirti. Hayyee meeqaatan biitti isaanii garagaltee jirti jechaadha. Wabiirin mucaxxalatiin hayyee eelli dhiifamtuu taatee hedduu jiraata duraan baafatanii itti fayyadamuu turan. Waqasrin mashiid jechuun gamoon dheereffamtuu taatee hedduu jiraata. Hayyee hunoof biyyoota addunyaa keessa bakka adda addaa kaafirtoota irraa finne hayyee bishaan isaanii hundi akkasuma dhiifamtee lafatti haftee ja'a. Akkas nu dandeettii teenyaan akkas goone kaafirtoota karaan sanumaa jechu. Afalam yasiiruu afisan deemne uummanni kaafirtootaa kun warri si kijibsiisan kun fil ardi jechuun lafa keessan deemneesa fatakuuna lahum sababaa saniin silaa isaaniif taati. Quluubun yaaqiluuna biha qalbiin ittiin waa beekan oo aadaanu yasmacuuna biha yookiin gurri ittiin hayyee waan dhugaa dhaggeeffatan haqa dhaggeeffatan fa'innahaa jechuun dubbii laa ta'mal absaaru ijji zaa'iraa tun hin baytu walaakin ta'mal quluubun latii fi suduur jechuun qalbii qoma keessaa santu baqaa isaan kanaas qalbii keessaa saniitiitu baqee jira haqa arguu didan jechu dachii keessa waa deemuu dhabaniitii miti biyyoota kaafirtoonni keessaa dhume sanillee beekuu dhabaniitii miti hayyee amma ija gubbaa tan odoo hin taane ija keessaa baqe san harkanis waa takkaa waan dhagayan jechuuf deema baramma rabbiin ويستعجلونك سجرجرفتو أيها الرسول يا إرجما كافرتوني بالعذاب عذاب أكتفت سجرجرفتو يتشارا ولا يخلف الله ربي نمو هنديكو وعده جتشوني بالما سانتيكو يا عذاب يغتين في دجيت ما في يا ويالو لبدري دوكي راخاسيغا أيه يوكي نمو ولا يخلف الله ربي نمبسو وعده جتشون بالما سانتيكو guyyaa qiyaamaadhaa san hayyee azaaba isaanii qopheessee jirechaadha. Jarri mooni jarjarfatuu bar. Allahumma in kaana hadha huwa alhaqqa min indika faamtir alaynaa hijaaratan min assamaa'i aw i'tinaa bi'adaabin aliim. Akkas jedhaniiti jarjarfatuu bar isaanummaan. Wa inna yawman dhugumatti immoo guyyaan tokko ka qiyaamaadhaa akhiratti inda rabbika rabbi kee biratti kaalfi sanatiin jechuun akka bara kumaati ta'a kaafirtoota irratti jechaadha. Mimmaa ta'udduuna jechuun waan isin lakkaawwattan kanarraa hateeya. Bara kuma addunyaadhaa kan hayyee guyyaan tokko cinqiin jara kanatti hammaachuurraa kaka'e
Ayyee akka amata kumaatitti ta'a jechuudha. في يوم كان مقداره 50,000 سنة جوري كوراتي أمتا كما شانتما إسانمان كنوا والأبان غري غرتي كتا أمتا كماتي تتا غري مو كما شانتما تتا إيه على الكافرين غير يسير جيبالي ربين كافر توتا رتي قيان سن قيا لافا متي قيا سلطا متي جالا قيا جبا إيه دوبري قيانو كسيتي تديرة توتا hammeenya azaaba guyyaa san keessa isaan irratti qabsiifamu kana maal irraa jarjarfatan jechuu barra gaafa guyyaan sun dhufe akkasitti huno yeroon itti dheerachuu teessi hammeenya guyyaa sanii waka'ayyin min qariyatin je'e bareegaa duraanu waka'ayyin jechuun hedduu min qariyatin jechuun gandii yookiin biitti amleeytu lahaa jechaadha saniin isiidhaaf yeroo kenne kanuma isiin kijibsiifti wayya zaalimatun haala isiin kafartuu taateen tanii yeroo kennee fi umriitti dheereyse hedduudha. Summa akhadtuhaa san booda immoo wajjin hin dhiifne niin qabee wa ilayya almasiir jechuun deebiin garuma kiyya. Hundinuu gara kiyya dhufaa jira jedhe. Hayyeesaniifu abshir. Ayyaadha guyyaan isaanii numa dhufa jemma. قل جتون جيتي أيها الرسول الكريم يا إرجما يا أيها الناس يا نموت إنما أنا لكم إنما برني سنيف نذير مبين دنينا إفا أيه وان فولا خيسن درا سنين سني دنينا أكس جئيني أنا متي خعذاب سنفدو دندو جتشو قياما سنكفدو أنا متي دنديتين سني غير ربي تي جئيني تيميا فالذين آمنوا ورين أمنوا وعملوا الصالحات دلقا قاري وجة لهم مغفرة أرار من ربي إساني تاتودا ورزق كريم جتشون كنان بريد تونسيا جنة نساني تادا والذين سعوا جتشو ورج الراكا ورد من في آياتنا هي آياتو تخين بليسو معاجزين جتشوني هي ندرا بهو ظانين أنهم يوجزوننا يجوار ندربسيسو على تاين أكسانيتي هي كوان ندرا بانيتي خيادا سويا أولئك أصحاب الجحيم إسان سورن مجيمي بيت جهنم سينو جيرو جمّا بودين ساني غاري متيجوار yoo arrallee gartee qabeenya qabaatanii fooqii qabaatanii maal aangoo qabaatanii maalirra qabaatan warri ayatoota keenya balleessuuf carraaqaa jiran mu'aajiziina jechuun nu dadhabsiisoo akka isaaniititti nu duraa bahoo jechuudha akkas ka yaadan ulaa'ika asaabul jahiimi isaan sun warreen jahiimi jedha wamaa arsalnaa nuti waan ergine jee rabbiin min qablika jechuun siin dura yaa muhammadu min rasuulin ergamaa tokkolleen ergine walaa nabiyyiin nabiyyii tokkollee hin ergine jechuudha. Hayyee rasuulaa fi nabiyyii maali garaagarummaan? Rasuula jechuun hayyee alladhii umira bitabliiqii alwaxyi jechuudha. Insaanun uuxiya ileehi bisharcin shari'aa gara isaatti waa'ee godhame wa umira bitabliiqii ummata geessutti ajajame. Nabiyyiin horee hayya rasuuluma sanfaa jabeessuuf hayyee shari'uma nabiyyii ergamaan tokko ergameen sanfaa ummataa himu toltutti ajaje hamtuurraa dhorkuudhaan hayyee kan ajajni akkasitti dhufu jechuudha. Kullu rasuulin nabiyyun walaa aksa rasuulli hundi nabiyyi nabiyyummaa keessa bee rasuula ta'a jechuudha. Hayyee nabiyyiin hundi immoo rasuulaa miti jedhaniin egaa walaa nabiyyiin nabiyyii tokkollee waan ergine illaa idaa tamannaa yeroo inni hawwe hayyee qajeelloo ummata isaa kana jechuudha. Hayyee ummata isaa kana qajeelchuudha. Hoggaa inni hawwe alqa shayxaanu jechuudha. Ani darbuu malee nafu fi uummanni hawwana balaa idee uummata keessatti darbagaadha. Shayxaanni dhuma Allahu adeem keessa inni baheessa maalul shayxaanni isaan
balleeyse jechuudha. Faallaa ilmaa fi faallaa biyya sanii deemu hayyee duraa isaaniitti waa'ee sheeyxaan jechuudha. Hayyee rabbi Obsaa jara keenya neetwoorkii qabee taa deebisu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabii عليكم Bisenze. السلام ورحمة الله وبركاته. تولي deebitan ustaaza keenya إلا إذا تمنى الشيطان سنرى وما وهدقين. Hayyee. وما أرسلنا جتوان إرجني جاء ربيني من قبلك سندرة هيا أيها الرسول الكريم يا إرجما من رسول إرجما تقول ولا نبي تقول إرجني هو إلا إذا تمنى يرو إنك أرأيه يا يرو إنك أرأيه ألقى الشيطان وجون شيطان درب ملينا فوجئ في أمنيته qiraatii isaa tana keessatti waan biraa darbu malee jechaadha. Qiraatii inni qaree tana hayyee gartee gurra uummataa irratti mala akka waan ergamaan sun qara'e akka waan nabiichi sun qara'eetti fakkeessa jechuudha. Waan biraa keessa oofaa. Duubaree ergamtoonni nabiyyoonnis maasuumi akkamitti qiraatii tana keessatti waan biraa darbame. Ayyaadha. Kana jechuun amma laalee gurra uummataa irratti darba. Hayyee gurra uummataa irratti waan biraa tan nabiyyichi sun hin ji'in akkasitti fakkeessa jechuudha. Hayyee fayansaqullaahu rabbii inni balleeysa ni oofa. Maa yulqi shayxaanu waan shayxaanni darbu san oofeeti summa yuhkimullaahu san booda gajjabeeysa aayaati jechaadha. Ayatoota isaa gadi jabeeysa. والله عليم حكيم ربي بيخا أوجيسا أما إرجما صلى الله عليه وسلم يرو إسان أي قرآن قرآن ويا توكو قصة غراني كاجراني بكتنا تبيكم تيتو وري قصة دا وري سينا دا أو فلام مما لما قرتيغا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو غير كمان جو هي بكتنة تلك الغراني كل علا وإن شفاعتهن لترتجى جتشو شيطان هي خيس دربي جان قرآن خيس تمو إن وإلا وحي يوحى جل كمنما سورة سنيتو نبي ساري خنا جتشو نملا هي إرجماتي تسانجي جتشو دون تاني gurra hawaasaa gurra uummataa san irratti waan kana fidee darbaa jechuu jaan gurra isaanii irratti jechuu akkasitti fakkeessa. Tilkal garaanii qululaa jechuun suni daakiyyee sadarkaan si olaantuu taate wainna shafaa'atahunna laturtajaa shafaa'aan isaanii ni kajeelamti. Arrumaan tana ilmaa waan nuti gabbaru nuu faarsee waan ju'uun lafa kaatee jedhan jarri kaafirtoota. Akkasitti gartee egaa sujuudanii maal ta'anii jedhanii qissaa sitti himan. Garuu duubaree dubbiin tun ergamaan maasuumi. Aslii diin keessatti wanni kana akkamitti darba laa yaatil baaxilu min beeyni yedee walaa min khalfii jee rabbiin egaa baaxilli akkasii akkamii keessa dhufaa jechuma. Ayyaadha gurra wannaa irratti darbe jechuutu irra fakkaataa jedhan. Gurra hawaasaa gurra uummataa jechuudha. Santurra fakkaata malee kanaateetu quraana keessa dhufee akkasitti jiraate jechuun inuman ta'u laama. Amma bakka kanarratti dubbii sirritti adda baafatu gaariidha. Illaa idaa tamannaa alqa shayxaanuu fi umniyyatihiin hayyee hoggaanii fi ergamaan ka'ee waan tokko hime shayxaanni immoo himicha gartee ergamaan hime kana keessa
fidee waan biraa ummatatti darbalma. Akka sila hawwii inni gartee qajeeluu ummataa fi hawwi kana gara biraatti harkaa micciire jechuudha. Uummanni gigim je'ee waan san fudhatuu dida jechaadha. Hayyee saniifuu kanammoo rabbiin booddee egaa keessaa balleessee garamitti deebisaa. Tanuma aayata isaa san rabbiin gadi dhaabaa jechuudha malee. Hayyee kitaaba keessa waa'ee keessa wanni kun dhufaa jechuu miti. Hayyaadha. Qaala ibnu jariiriin ibnu jariir maal jedhemma? هذا القول أشبه بتأويل الكلام جدًا jecha kanaatiitu irra fakkaataa mee maal jechuu tilaawaa isaa tana keessa qiraatii inni ummata irratti qara'u kana keessa inni gurra ummataa irratti darba jechuma sheeyxaantichi hoggaa inni qara'u ummata immoo gara biraatti isii san akka ummata fakkaate san rabbiin keessaa haqee deebi'ee gartee waan sheeyxaanitti darbu san keessaa fuudheeti ayata isaa gajjabeeffata. Wallahu aliimun hakiim jechuun rabbiin beekaa ogeessa jechu. Hayyee saniifuu waa waan ergamaan arraba isaaniitiin jaanii miti. Gariin ammoo ergamaa yeroo san mugeeti yeroo inni mugeetana sheeyxaanii fidee irratti darbee isiisan dubbatanii akkas jedhee hima lakkee sanillee irraa dhaabbatu gaarii. Ummatatti kas fakkeeyse malee sheeyxaanumaatiitu waan akkasii fidee jecha akkasii darbe malee gurra ummataa irratti darbe malee ergamaatiitu waan san jee jechuu miti. Liyaja'ala jechuun akka godhuuf maa yulqi sheeyxaanuu waan sheeyxaanni darbu san fitnatan jechuun sababaa jallinaa lilladiina fi quluubiin maradun warra qalbii isaanii keessatti dhukkubni jiru fi walqaasiyati quluubuhum warra qalbiin isaanii goggogduu san keessatti jechaadha. وإن الظالمين كافرتون لفي شقاق بعيد جتون فعلا فقو خيس جيران وليعلم الذين أوتوا العلم وربكم سخن من سنيس أكبيخني في أنه لق من ربك هيا إن خنقرتي قادوغا قرآن نخون حق ربي غيت الراتي جتشو بيخني فيؤمنوا به أكت أمنني في فتخبت له جتشون أكا إساف تسقبوتو في قلوبهم qalbiin isaanii ka tasgabbooftuuf jechuudha. Dhugaa takka namni dafee fudhatu. Dhugaa gartee egaa nama hanga fudhatu jira malee hundaa mitimmaa. Dhugaa kana balleessuuf qaamni fiigu jira jechuudha. Saniifuu dhugaa wanni beekamtuun dharri kunis hoggaa bira dhufee odoo waliin deemanuu baaxila kana dhugaan tun injifatti la'amu. فتخبت له قلوبهم وإن الله دقمت ربي الهادي الذين آمنوا warreen amane qajeelchaadha ilaa siraaxin mustaqiim gara karaa diriiraatti qajeelcha walaa yazaalu alladhiina kafaruu warri kafran ammoo hin deeman fi miryatin shakkii keessa galuurraan deeman minhu jechuun quraana sanirraa hattaa taatiyahum saa'atu hanga qiyaamaan isaanii dhuftutti baqtatan dingata tasa oo yaatiyahum yookiin hanga isaanii dhufu Azaabu yoomin aqiim jechuun azaabni guyyaa masheenaa sun ja'a. Guyyaa guyyaan achi boodan hafin jechuudha. Azaabni guyyaa qiyaamaa hanga isaanii dhufutti jechuudha baramma. Darsiin teenya tanarraan tana fakkaatti. Warra waan barateen fayyadamu rabbiin haa godhu.